Kabajamtoota daawwattoota keenya kaayyoo keenya keessaa tokko sooftiweerota mala qonnaa keenya jijjiiruu gargaaran irratti leenjii kennuudha. Leenjii kanas immoo sooftiweerii NX jedhamuun eegalleera. Viidiyoo keenya jalqabaa keessatti sooftiweeriin kun sooftiweerii biyya Itoophiyaatiif haarawaa kan ta'e kan garuu amma gara biyyaatitti galaa jiru. Sababni isaatis mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Kooriyaa Agricultural Mechanization Center of Excellence dhaabaa akka jiran dizaayinerootaaf leenjii NX sooftiweerii jedhamu kanarratti kennaa akka jiranii fi akka addunyaatti sooftiweeriin kun kaampaaniiwwan maashinoota garaagaraa oomishan parsantiin 70 ol sooftiweerii kanatti akka gargaaraman ilaallee jirra. Har'as immoo itti fufaa viidiyoo sanii kan ta'e mata dureewwan user interface of NX jedhu jalatti NX working environment, user interface customization, view manipulation, basic NX shortcuts and how to create new shortcuts kan jedhu waliin ilaala. Marree kallattii mangara sooftiweerii isin seensisuudhaan user interface isaa isinitti agarsiisaa na hordofa. Sooftiweerii nu seensisee jira. Sooftiweerii jalqaba irratti yoo bannu kan agarra. Isa kan argina. Fuulli isaa jalqaba kana jecha user interface isaa kan jalqaba kana wantoota kanneen nu mul'ata. Jalqabuma irratti yoo ilaallu asitti NX maqaa sooftiweerichaa jira. Itti aansee immoo Quick Access Bar warra jedhamutu jira warra Quick Access Bar jalqaba irratti jechuudha. Akkuma maqaa isaanii dafnee yoo dalagaa keenya hoo dalagnu safe godhuuf asitti fakkeenyaaf niwudha kabiraa banuudhaaf haarawaa banuu yoo barbaanne say open kabaname banuu kanaan dura hojjannee jiru yoo kan jiraatu taate isaan banuudhaaf waan baay'ee jechuudha sadarkaa kaawwachuu dandeenya jechuudha. Isa kana customize gochuu dandeenya. Asitti kilik goone kan barbaanne tuulii barbaanne keessa galfachuu dandeenya. Reeduu fakkeenyaaf reeduu galchinee jira jechuudha. Anduu galchuu hin dandeenya. Anduu amma galtee dura hin jirtu. Kabiraa safe dura hin jirtu. Galchuu hin dandeenya. Kun amma nu galtee jirti jechuudha. Asii hojjannee dafnee tuma bakka kana dhufnee safe godhachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Quick Access Bar jedhama jechuudha. Asirratti yoo kilik goone maqaa isaanii nuuf mul'isa jechuudha. Kun Quick Access Bar asitti kilik goone asitti kunuutu Quick Access Toolbar jedhamuun beekaman jechuudha. Kan itti aanaa jiru file menu baridha kuni file menu bar jedhama. Asitti file menu bar aanee jiru mooyyuu ribbon bar jedhamuun beekamu jechuudha. Isaan kunneen asiin immoo gara gadiitti jiran kun asiin resource bar jedhamuun beekaman jechuudha. Kana gara dalagaatti tooseen ilaalla. Isin tun immoo asitti amma NX qofa garuu gara dalagaatti tooseen yookaan immoo projectii keenya yoo eegalle maqaa projectii keenya display nu godhachuu kanatti. Kanaaf gara dalagaatti seenuuf jalqaba eessa dhaqnaa? Faayilii bira deemna. Faayil keessa deemnee faayil new jennaani. Faayil jenneen new jennaani. Achi booda fuula kana arganna jechuudha. Fuulli kun maal jedhama? NX working environment jedhama jechuudha. Yookaan projectii nu dalaguu deemnu sun maalidha? Manufacturing yoo ta'e asirratti deeggoona tuuriiwwan isaatti nu dhufa jechuudha asitti. Yoommoo industrial electrical design yoo ta'e asitti kilik goona wanta isaa wajjin wal qabatutu nu dhufa jechuudha. Wantoota akka temperature fa'aatu asitti nu dhufa jechuudha. Modeling yoo ta'e immoo asitti nu dhufa gosoota modeling wajjin. Modeling kana keessayyuu kam goonaa assembly goona moo shape steel sheeting metal kanneen kam goonaatu nu dhufa jechuudha. Amma dizaayinii kamiifiyyuu jalqabni modeelingii waan ta'eef gara modeelingii nama kana ilaallaa jechuudha. Amma achirraan gad deebinee asitti erga modeelingii jennee kilik goonee asitti gosoota modeelingii nu fida. Isa dursatti immoo asitti yuunitii isaa argina jechuudha. Yuunitiin kun milimeetira ta'uu danda'a, inchii ta'uu danda'a yookaan lamaanii walitti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf amma milimeetira
akka biyya keenyaatti illee akka SI nutiin warra meetira waan ta'eef meetira taadhiisnu. Amma kun immoo assembling jira. Assembling immoo modeling booda erga model goone achiin booda waan assemble goonu waan ta'eef jalqabni hundaatu iyyuu modeling yoo ta'e modeling irratti akkuma asii model jenne asirratti illee modeling irratti click goona. Itti aansee wanni nu gaafatu maqaa projektii keenna jechuudha. Modeling kana fakkeenyaaf paartii dizaayinii goonu san paartii akkana paartii 1 paartii 2 jechuu dandeenya. Maqaa paartiiwwanii galchuu dandeenya jechuudha bakka kanatti. Bakka biraatiin immoo kun iddoo itti save goonu faayila keenya iddoo itti save goonu kana wantoonni kunniin jalqabatti sirraa jechuu qaba jechuudha. Yoo hin godhin cal jennee hojjennee kaanee yoo nu save jennuun bakka nu hin beeknetti save waan nu jala ta'uuf argachuu hin dandeenyu jechuudha bulan. Achiin booda kana akkuma soofteerii kamiyyuu faayila foldarii mataa keenyaa uumnee godhuu hin dandeenya yookaan immoo foldarii jiran keessatti save gochuu dandeenya jechuudha. Achiin booda okay jennee asitti bakka kanatti dhufnee okay jennaani kallattiin gara modeling user interface itti nu fidaa jechuudha. Amma asitti waan jetti NX ta'etun NX modeling taatee jirti jechuudha. NX modeling user interface yookaan fuula kanarratti amma waan baay'eetu nutti mul'ata jechuudha. Jalqabarratti akkuma kan jalqabarratti ilaalle quick access toolbar ni qabna. File menu bar jira, ribbon bar jira, top border bar jira. Baarota jechaadha kuni. Asirra gadi immoo resource bar jira. Asitti immoo kan arginu graphics window dha. Kun immoo kan kallattii nutti agarsiisu XYZ kan nutti agarsiisu immoo dynamic trade kan jedhamu jira. Wantoonni kunneen hundumtuu faayidaa mataa isaanii qaban jechuudha. Amma immoo tokko tokkoon ilaaluu yaalla. Asitti quick access bar akkuma duratti waliin dubbanne asirratti click godhuudhaan customize godhachuu hin dandeenya. Kan barbaanne akka nutti mul'atu kan barbaanne immoo yoo balleessuu dandeenya jechuudha. Itti aansinee file menu baridha. File menu barii kun amma file menu barii kan maaliti? NX modeling jechuudha. Modeling kan biraa gaafa ta'e maqaan kunniin jijjiiramuun baatus immoo groupiiwwan jara ribbon jara jiran kunniin yookaan ribbon barii keessa kan jiru tuuliidha. Tuulii meeshaa waan sana hojjechuun nu gargaarudha. Tuuliiwwan kun guutumaan guututti jijjiiraman jechuudha. Fakkeenya asumatti iyyuu tuulii fakkeenya hoomii keessa jiruu fi karvii keessa jiru garagara. Karvii irratti amma asitti click goone, surface irratti click goone, assembly irratti click goone tuulii garagaraa qaba jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti amma asitti hoomii irratti click goonu daataan sketch extrude akkas jedha. Surface irratti goonu immoo daatamii fi sketchiin akkuma jirtu ta'e point studio spline text akkas waan akkas jedha. Surface yoo goonu immoo extrude is swept through curve waan akkasii jechuudha. Kunneen tuuliiwwan waan kanaaf gargaaran qaba jechuudha. Kanaaf warri kunniin file, home, curve, surface, assembly warri jedhan warri asirratti barreeffamni mul'atu kun taabii jedhama. Isaa walii galatti garuu warri asirratti akkana barreeffamanii jiran kun walii galatti file menu barii jedhamu. Garuu tokkoon isaanii immoo maal jedhamuun beekamu? Taab jedhamuun beekamu jechuudha. Taabonni kun ribbon barii garaagaraa qabanii ribbon bariin immoo maal of jalaa qabaa? Tuulota of jalaa qaba jechuudha. Waan tokko hojjechuudhaaf nu gargaara. Asitti immoo akkana hoo deemnu sarchii arganna. Sarchiin kun fakkeenya akka nama wanna tokkotti akka nama haaraatti tuulonni kun bakka inni jiru beekuu baachuu dandeenya. Fakkeenyaaf asumatti iskechii arguu yoo dhabne jenne sketch jennee bakka kanatti sarchi goona. Sketch jennee wayitii nuun jedha. Hin eegna sketch saniin booda enter jennaan sketch click irratti goona. Nu banaa jechuudha. Unite.
Konontama nuuf fidee jira jechuudha. Eessatti akka argame isaati kun bakka kamitti argama. Combine volume of two or more solid faayidaa isaa wajjin bakki isaan itti argaman yookaan immoo kallattii maanii asuma kilikitti goonee diyaal booksii isaa fidachuu hin dandeenya jechuudha yoo hin arginu jechuudha. Gaafa wanti gara diizaayinii hooseen yoo kadhabnu taate tuulii tokko itti fayyadamoo kadhabnu taate as keessa eessi jira innee barbaachuu qofa deemuu hin qabnu jechuudha. Dafnee asumatti barreessinee sarchi goonee kilikii yoo raggoon nuuf banaa achiin booda gara giraafiksii wiindoo keenyaatti itti fidannee ittiin dalaguu dandeenya jechuudha. Amma immoo akkamitti gara faayil meenuu baarii kana akkamitti kastamaayis godhuu dandeenyatti haasa'in. Amma raayit kilik goona kastamaayis gochuudhaaf asitti dhufnee kastamaayis ta'ettu tana gara dhumaatitti kastamaayis ta'ettu tana arganna. Asitti kastamaayis san booda kan nu banu maal inni kastamaayis jedhee command toolbar shortcuts icon or tooltips jechuu kana nu bana jechuudha. Amma wanti nu kastamaayis godhuu deemnu faayil meenuu baariidha. Akkasumas immoo taabii isaanii waan ta'eef tabs or bars jedhu kilik godhu. Kanaaf amma as keessaa kamtu haa dhokatu kamtu haa mul'atu yoo jenne fakkeenyaaf nutti baay'atu inni fakkeenya amma kuni taabii custom tab waan jedhu kan akka nutti mul'anne yoo jenne as dhufneeti kilik goonee yoo jenne badeera jechuudha. Guutumaa guututti nu barbaachisu akka ta'u taate taabiin kun akka carraa tasa yoo osumaan hin yaadamin kan uumamu akka ta'u taate asirratti dhufnee check goonee asitti delete itti kana dhufnee yes jenna delete goonee jechuudha. Fakkeenyaaf taabiiwwan ofii kennaa uumnee akka ta'u taate yookaan immoo taabii mataa kennaa uumachuu yoo barbaanne kanneen wajjin rakkachuun faayilii keessaallee taabii tokko hoomii keessaallee tuulii tokko jechuudha. Tuulii tokko hoomii keessaallee tuulii tokko sarfeesii keessaallee karbii keessaallee hunduma tuulii nu barbaachisu qofa walitti qabannee taabii mataa kennaa uumachuu yoo barbaanne eessadha innaa kastamaayis jenneet as ni uffatu kana bira dhufu. Sanii booda maqaa ofii barbaadnee maqaa piroojeektii kennaa uumuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf anam Afrikaan farm tech jedhee barreesseera. Achitti amma asitti taabiin tokko naaf dabalamaa jechuudha. Okay yoo jedheen Afrikaan farm tech kan jedhu uumamee jira jechuudha. Oopshinii biraa immoo kan ittiin uumuu dandeenyu asitti mallattoon eda'uutu akka jirti. Isinitti mul'atte mallattoo eda'uutaan kilik yoo goone asitti taabii biraa uumuu dandeenya. Fakkeenyaaf Mustafaa jennee okay yoo jenne taabii lama uumadhee jira jechuudha. Namni asirratti taabii lamaan kana uume taabii Afrikaan farm tech fi Mustafaa jedhu kan uumamee jira. Fakkeenyaaf lamaan kun nan barbaachisuuf godhu taate kana fakkeenyaaf kan Mustafaa jedhu kana balleessuu barbaade as dhufaa gara gadii kana dhufee asii cheekee godheen booda dileeteedhaan guutumaan guututti ni badaa jechuudha. Achirraan kastamaayis kana erga godhanneen booda immoo amma taabiin kun akkuma jirutti duwwaa jira waan tokko hin qabu. Kanaafuu maal godhuu qabnaa? Tuulii barbaadnu bakka kanarratti galfachuu qabna jechuudha. Tuuliiwwan kana akkamitti galchina? Asitti koomaandii bira dhufna. Koomaandii bira dhufneet koomaandii biratti yoo dhufnu asitti iddoo sarchi hojjettu jirti. Fakkeenyaaf homaan qabuumi iskeechii galfachuu barbaadaa jedhu iskeechii asinnaa dhuftiin diraag godheet asii fidaa jechuudha. Kabiraallee fakkeenyaaf road dhufteerti asitti fidaa diraag godhee amma uumadhee jira jechuudha. Tuuliiwwan as keessatti uumadheera. Tuuliiwwan baay'ee wajjin rakkachuurra tuulii ana qofa na barbaachiftu qofa uumadhee hojii hojjechuu danda'a jechuudha. Waan biraatiin sa'aatii kiyya yeroo fi osoo hin fixin itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kan farm tech kan jedhamu riban baarii uumnee jira jechuudha. Tuulii sketchii fi extrude jedhu achi keessa galchina jechuudha. Amma akkuma yoo taabii home jedhu kana yoo banne
Taabiin kun amma tuulii maal fa'aa of keessaa qaba? Tuuliiwwan kanneen of keessaa qaba jechuudha. Tuuliiwwan kunniin garuu guruupii qaba. Garee qaban jechuudha. Amma daatamii and sketch category guruupii maal jedhamu jala jiranii construction kan jala jiran. Warri asii kaasanii hanga asitti jiran kun immoo maal jala jiranii base guruupii base jedhamu jala jiran jechaadha isaan kunniin lamaan. Isaan kunniin wajjirutti base qabu. Kun immoo construction kan jala jiranii. Warri kun immoo synchronize modeling kan jala jiran jechuudha. Kanaaf amma hoomiin guruupii meeqa qaba jechuudha? Guruupii 3 qaba jechuudha. Asitti soo dhufne tarviinis guruupii 3 qaba. Construction, base, advanced, derived kan qaba jechuudha. Martuu surface yoo fudhannes construction, base, combine, edit, realize kan qaba jechuudha. Guruupii garaa qaba. Fakkeenyaaf taabiin amma uumne African Farm Tech kan kun immoo hin qabu guruupii. Kanaaf guruupii uumuu hin dandeenya jechuudha. Guruupii akkam goone uumna ammasii customize jennaan jechuudha. Asumatti right click goone asitti customize jennaani. Customize jennaani erga customize jennee nu dhufa. Saniin booda as dhufneeti new item ta'e jettu sanarra click goona. Achirra new group jettu taana achitti goone asii finna jechuudha. Amma guruupii lama uumuu barbaanne group 1, group 2 jennee akkuma customizing kun banaa jirutti asitti dhufnee right click goone maqaa isaanii jijjiiruu dandeenya jechuudha. Asitti amma group 1 G1 okay asitti immoo kanas right click asitti dhufnee G2 jechuu dandeenya jechuudha. Amma guruupii lama uumne. Amma asitti tuuliin galchine baay'ee osoo ta'ee guruupiidhaan qooduu barbaadne dhufneeti asuma harkisne akkamitti itti galchina jedha guruupiin kenna. Amma kanaafuu African Farm Tech tuulii lamaa fi guruupii lamaa qaba jechuudha. Kanaaf guruupii kana immoo akkaataan guruupii kana akkaataa itti mul'atu kanarraa jijjiiruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti dhufne amma faayiliin kun barreeffamni akkanatti nutti mul'atee jiru kana haadhoo katuboo fayyadu taate asirra dhufne right click yoo goone asitti gad dhufnee jala kana collapse ta'etu taane check yoo goonu hin dhokata jechuudha. Collapse construction of jedhee mul'ata. Garuu haala isaanii ibsuun nama rakkisa waan ta'eef akkanumatti hir'ata wayyaa. Fakkeenyaaf beeziin asii kaasee haga asii jiru kan ayinuu haga batuu nutti baay'ate yoo jenne bakka kana dhufnee right click goone asitti collapse yoo jenneen collapse bees jedheetiin asirra jira jechuudha. Barbaadnu yoo ta'e akkasitti deebisuu hin dandeenya. Garuu hora caalaa akkanumatti osoo taa'ee gaariidha jechaadha. Gara biraatiin customizing kana right click qofaan osoo hin taane as daangaa kana akkana ribbonbaarii gara dhumaatitti yoo deemnu mallattoon takka rog-sadee wayii akkatti gaggaragalte as jirtu hin jirti. Isiin tanarratti click yoo goonu amma kanarratti asitti nu mul'atan kana jechaadha. Haadhoo katan guruupiin kan beeziin guututti dhukatuu qabu jenne fakkeenyaaf amma asitti dhufnee beezii kana cheekamutti goona. Hin jiru jechuudha amma beezii. Yeroo tokko oolu jalaa dhufate wanni barbaanne oolu jalaa dhufate immoo karaa kanaan dhufnee as dhufnee customize godhuu dandeenya jechuudha. Amma bannee sooftiweerii kenna bannee hoomii asirra beezii asirraan argannu hin jiru. Kanaafuu maal godhuu qabna? Dirqamatti as dhufnee kana beekuu qabna. Asii dhufnee cheek yoo goone kan biraallee warra immoo as keessaa immoo hoomii kana keessaa immoo kan jalaa badee kan jalaa dhufan jira. Fakkeenyaaf edge blending gosa lama jira. Chaanfariin amma ni jirti asitti kun ni jirti. Garuu immoo dhoksu dhiyoo dhukattee irratti fakkeenyaaf amma asirra goone asirratti click goone bees jennee home chaanfar jalaa baduu dandeette jechuudha. Yoo badde maal goona dhufne asirratti daangaa kanarra dhufne asiin bees jennee asirratti click goone hin arganna jechuudha. Yoo baay'ate nurraa hir'atu qabaallee taabii biraa uumuun hin qabnu kanuma keessa hir'ifnee kan nu barbaachisu qofa goonaa barbaachisu qofa fayyadamnaa yoo jennu taates asuma dhufnee waan kan barbaannu ofirraa hir'ifnee haayidii ofirraa goone kama barbaannu qofa show goone itti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaan ribbonbaarii customize godhuu hin dandeenya. Ribbonbaariin kun guruupii garagaraatitti tuuliiwwan garagaraa qaba. Fakkeenyaaf kun amma asitti beeziin tuulii nutti mul'atu malee
more kana keessatti tuulii baay'ee qaba jechuudha. Kunillee asiin synchronizeriin kunis kan nu mul'atuun alatti moorii kana keessatti jira jechaadha. Baay'een isaa haala kanaan jira. Kanaaf ribbon haara kanaan customize godhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ribbon kun faayidaa guddaa qaba. Tuuliidha jechaadha. Ribbon kana keessa jira hundumtuu wanti as keessaa dhabamee jiru. Top border bariin immoo kan itti aanee jiru kana isa kana menuudha selection filterii entire assembly warra jedhamu kan inni jechaadha asirratti amma kan isas customize gochuu hin dandeenya. Inni garuu faayidaa guddaa kan qabudha. Fakkeenyaaf menuuntu yoo hin jirre ta'e faayilii kana edit gochuun, view gochuun, insert gochuun sooftiweeriin biraarraa hin beektan jedheetii yaada. Kanneen kuni hundumtuyyuu menuu kana keessatti argama jechuudha. Isallee haala kamiin customize goona akkuma ribbon sanitti dhumarratti mallattoo rog-sadee fakkaattutu asitti hin jirte isii tana dhumne kilik yoo goone waan nutti mul'atuu qabu. Fakkeenya amma utility groupiin mul'atee hin jiru. Kanaafuu maal goona check goona asitti utility groupiin nu mul'atee jira. Utility groupiin kun measure godhuudhaaf isa kallattiin gaafatti gasseenne sirriitti ilaaluu dandeenya. Kan biraa asuma dhufnee kan mul'anne customize jechuun hin dandeenya. Fakkeenyaaf menuun yoo jalaa dhokattee jiraatte menuu tana check goone dhokattee jirti yoo itti deebisne immoo nu mul'atti jechuudha. Menuu kana keessaa illee immoo kan yeroo achirratti menuu irratti kilik yoo goonu faayilii nu jalaa dhokatuu danda'a, edit kan nu jalaa dhokatuu danda'a, view kan jedhu nu jalaa dhokatuu danda'a. Kanneen hunda asirratti dhufneetiin sirreeffannaa jechaadha. Sirreeffannee achii yoo banamu nu dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf top border bariin illee haala kanaan customize ta'a. Waan dabalataan barbaadnu yoo ta'e immoo asitti customize goone akkuma kan quick access barii file menu barii guutumaan guutuutti waan barbaadnu asirratti search goone fidachuu hin dandeenya jechuudha. Waan achiillee hin argin, waan achitti illee nutti mul'atin bakka kanatti access search godhannee argachuu hin dandeenya jechuudha. Bariitti haa tarkaanfannu. Resource bariin asirraan kan mul'atu kana asirratti kan isinitti mul'ataa jiru kana inni maal inni displayer jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf maal amma akka hojjanne history jecha fakkeenyaaf akkuma asirraa agar assembly navigator history modeling mode mbd navigatorota garaagaraatu jira jechuudha. Asitti fakkeenyaaf waan hojjanne history asirratti kilik yoo goone historyidha maal fa'aa akka hojjanne maal fa'aa akka banne fakkeenyaaf amma sketch jedhu sketch jedhee san booda rectangle tokko akkaasu sketchiin waan gara fuulduraatti waan itti deemnee ilaalluu fi ittiin cinqaminaati. Kanaan amma boksii tokko sketch godheetiin jira. Kanaaf asirratti maal fa'aa akka dalage natti hima jechuudha. Resource barii kanarraa argadha jechuudha. Jalqaba daatam sistemii baneera, achiin booda immoo sketch godheera, achiin immoo extrude godhee jira jechuudha. Faayidaa akkanaatti qaba jechuudha resource bariin. Internetiin illee waan barbaanne search godhuudhaaf yoo barbaanne asirratti internet illee nuuf fiduu hin danda'a. Kan biraa immoo rooliidha. Roolii mataa keenyaa kana taayitilii addaatiin hin laallaa. Roolii jechuun seetingii mataa keenyaa jechuudha. Sooftiweerii kana keessa ofii keenyaa seetingii mataa keenyaatiin sooftiweericha kana akka nuuf ta'utti guutuu isaa customize godhan roolii kanaan jechuudha. Haala kanaan itti deemuu dandeenya jechuudha. Resource bariin faayidaa akkanaa qaba. Resource bar kan jennu asitti waan asitti dalagnee waan asirra jiru kana display nu godha. Fakkeenyaaf amma kanarra kilik yoo goone assembly navigator'idha. Descriptive part name maqaan parties keenyaa sun maali full information asirra arganna jechuudha. Asitti history'dha. Kana yoo fudhanne immoo model view'dha. Modeliin kun standard'idha moo maali ka'edhu wantoota garaagaraati jechuudha. Resource bariin kan nuuf himu asitti history
history waan kana dura dalagamee tuyyuu fakkeenyaaf amma kun part design kun kanan dura dalagamee jira jechuudha. Waan akkana kanneen qabataman gaafa immoo design itti seenne gaafa dalaga seenne jenne qabataman sirriitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf resource baariin kana amma kan itti aansee jiru immoo iddoon kun iddoo bal'aan akkanatti nutti mul'atu kuni graphics window jedhama jechuudha. Windowdha bakka itti design keenyatti dalagnu jechuudha. Akkuma argitan kana kun amma design kun asitti dalagamee jira. Graphics window jedhamuun beekama jechuudha. Tun immoo direction keenya kan nuti agarsiiftu direction amma zedin asii olii y'n asii achi x'n asiin garana jettee kallattii kaa'uudhaan kan nuti agarsiiftu tuni maal jedhamuun beekamti dynamic trade jedhamuun beekamti jechuudha. Dynamic trade jedhamuun beekamti. Amma immoo kan biraa fakkeenyaaf wanni baay'ee barbaachisaa ta'e kan laallu amma sketch kanarratti yoo ilaallu jala kanatti nootiin tokko jira yookaan immoo yoo hubachiisni tokko jira jechuudha. Maal jedha? Sketch is partially defined with 4 movable curves min jedha jechuudha. Kanaafuu sketching keenya dimension waan hin qabneef constraint hin taane jechuudha. Osoma hojjennu dimension keenya dhaabbataa miti nu jalaa jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu inni asitti information kana nu kennu dynamic sketching keessa kun dhaabbatee hin jiru constraint hin jiru sirreessaa dimension kennaa fi jedhee deeggarsa garaagaraa kan nu kennu kun maal jedhamuun beekama? Q or status line jedhamuun beekama jechuudha. Kun status line jedhamuun beekama. Faayidaa guddaa qaba. Information waan nu irra jirru rectangle kana dimension haa kenninu. Fakkeenyaaf dhibba tokko haa kennuufi kanaaf immoo dhibba lama godhu. Ammas hubachiisichi hin jijjiiramne jechuudha. Hin jijjiiramne kanaafuu ammas wanta nu haa jira jechuudha. Kanaaf ammas hin socho'aa jechuudha. Dimension keenya kun yookaan design keenya kun dimension isaa nu jala jijjiiramuu danda'a jechuudha. Amma immoo mee akka y axis fi x axis irratti fix yaa goonu y axis amma maal nun jedha? The sketch is fully defined nun jedha jechuudha. Kanaaf amma gar tokkollee designing keenya kun gar tokkollee nu jalaa socho'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu information akkanaatii fi kan kana fakkaatan gosoota designing gosoota modelingii isaa ta'u assembly irratti lining kun Q or status line jedhamuun beekamaadha. Faayidaa guddaa kan nu kennu jechuudha. Harmee baay'ee barbaachistuu taate dial box type ilaalla jechuudha. Dial boxin tuni boxiidha. Boxii information qabdu. Fakkeenyaaf amma designing kunniin lamaan jira. Isaan kunniin lamaan yoo ta'u amma garagara jiran jechaadha. Walitti united hin taane. Amma united kan jedhu barbaanne yoo finnu information united kana jara lama walitti makuudhaaf akkam akka godhuu qabu. Information guutuu isaa kan nu kennitu maal jedhamti? Isin tun boxin tun dial box jedhamuun beekamti jechuudha. Kanaaf walitti united goone wadanne apply jennaani haala kanaan isii kana waan biraa irratti illee fakkeenyaaf hoolillee walirratti click yoo goone hundumtuu tuuliin kamiyyuu dial box qabachuudha. Kun information hoolii kana asirraa guutuu isa. Hooliin kun gosa garaagaraa akka qabu information guutuu isaa asirraa arganna.